ዓለም መጥቶ ከእግዚአብሔር ቃል እንዴት ማግኘት እንደምንችል በጥበብ የሚያስረዳ ድንቅ መጽሐፍ ነው። ዋጋው 10 የፎቶኬኛ ስፔሻል ፎቶኬኛ ማከል አርገም ጃን ሜዳ ዮካን ኡፈም በቃ ኡፈታ ታገኝ ዘሮችራ ከናፉ አመሙ ከሱሞታን ኦፍ ብራጋባ ከሱሞታ ኮችን ዋና ሰው ወደ ተደም ማታቂ ሰኒፊ ከተመጅ ሰኒ Bersisa ilmu kita desa kafani jerma berisa orana menelpon berarti ekasma si apa tu bersasi. Bagi seni seni cumber pada sen berisa orana menelpon mata tadi ujian rumah mereka mu sesuatu kama afuratin berkisah dan bayi buah kabisat ini tergama awasnya orang orang namun tahu bersisa kau kabisat ini kama gara-garatin secacu sen ayah kan akan tidak. Ika ayah ni kuni ayah pun di tiga madu ayah pun jati. Kristus cuba meja yojen fayin sound kenya TV. Kena cuba dan umat di harga tanis kan kena me ilmu nama pun dafi. Karena ayah ni kuni kani pun di tiga madu. Karena kani pun di tiga madu yojen ada pun dati, aban dati, emo pun dati di tiga madu. Berit ni agne ayah itu mulan dah. Ayah nama macam kisah tu amo. Dua makanan segala ini tiga tabota kesemuanya miu kata so patriarki cara ini fogom birakata ni tiga ni kafarana ada gam tu kemudian duka saja gam rutin amo gam tante jadi tota bersisota fi farfatota ni jira maka semua semua waldan afurwa bertot oromo bertot yang bersi yai ordo je juga isan ni jiru atas semua amanan mufana tu an farfatja wa relatif fatja gam cuaca dati nasi ni je. Bayi yang kita dah, akak jika kisah akak berisa rumah orang itu putih, gamta beratuta orang itu solda, amra itu orang itu juga Christmas, dia juga itu orang itu ni kan boleh defend ini rumah orang itu masakan. Ega, tuan bersama ni rumah orang itu ni, tuan apa tindu rayu, waldale kan akamin bakat tu terhakin desinu, ya ada jedu, kasuran, ya ada kanan, wajiban ada wajah tu letu, negara Korea wajira wajib tu mana rumah Oromia kan amne tu gara isa declare go chutin ammas ga wajibon bain kan jetaman waldale kanani gam tan tajajil tota gam motala tim gam farfa chutin tajajilich lafa tafsi surati gam ta kana kan jechu dando barsiso ta kana fan romoti barsiso dando lubota da gono to kana fan romoti kaddasu dando farfa to kana fan romoti farfa chu dando kanaf shori san qabal mumme da bezin tajajilicha sani da malum Oromia jenneto ga fa yarnu barsiso ta farfa to tajajil to ta kana amannet Sanko famiti, orang universiti rajulani mo warri kindesan, waldana furwa beratutu Oromo ni jiru. Beka amma hawasa ammayya kana keessatti barnoota ammayyaa kana waliin wal simsiistee kiristaanummaa barsiisuu qabda. Kana tina agarsiifne taanaan hawasa ammayyaa kana qabatee hojjechuudhaaf baay'ee itti rakkata. Namni sababa dhiibbaa saayinsii, sababa dhiibbaa teekinooloojii, sababa dhiibbaa falaasamaatiin gara waaqayyo dhagachuutti nufu. Kanaaf garee kana moo fayyadamtee hawasa barate dhaqqabuu dandeessa. Gareen biraa moo garee waldaa duukaa bootani. Waldaan duukaa bootaa garee hawasa hundaatu kan hammatedha. Tajaajila afaan Oromoo lafa qabsiisuu keessatti gama waldaati kallacha jechuu ni danda'ama. Booroti jechuu ni danda'ama. Keessattuu Facebook irratti tajaajila laachuudhaan hojiiwwan gurguddaan hojjetamaa jira waldaa duukaa bootaa kanaani. Kanaaf birkiiwwan waldaa duukaa bootaa manni lubummaa Oromiyaa iddoo hundattuu akka lafa qabatu taasisuu irratti shoorri isaan taphatan olaanaadha. Egaa hojicha kan hojjennu waldaalee nama maqaa caqaseen qofa miti. Adda irratti waldaaleen adda addaa kanaan maqaa isaanii caqasiin ni jiru. As qofa miti biyya alaattis waldaaleen ni jiru. Akka Ameerikaatti waldaan dhaabbatee ni jira. Waldaan maqaa qulqulluu Pheexroosiin dhaabbatee ni jira. Akka Miineesitaatti waldaan socho'aa jiru ni jira. Akka Jarmaniitti akka Swiidinitti bara lubummaa Oromiyaa kana tumsuudhaaf karaa adda addaatiin warri sochii adeemsisaa jiran ni jiru. Egaa kanneen hundi sochii mana lubummaa Oromiyaatiif gumaacha guddaa warra taasisanidha. Nuuf haa bal'atanidha kan jennu gara fuulduraattis qindoomnee waliin kan hojjennuta. Baay'ee ulfaataa hojii guddaatu jirtu. Kan itti aansuun ammoo wanta isin gaafatu keessaa inni tokko dhimmoota alaabaa kan amantoota wal faallisiisan akkasumas gidduu gidduutti haalonni namatti hin tolle tokko tokko uumamu naannolee garaa garaatti gamanumaan wal qabatee manni lubummaa Oromiyaa torbee tokko yookiin ji'a tokko duraa kaasee hojii gurguddaa hojjechaa tureera. Gamanumaan milkii isaa maal fakkaatani? Baay'ee gaariidha. By the way, hojiiwwan kana yoo hojjennu maqaa mana lubummaa Oromiyaatiin miti. Ani barsiisaa wangeelaati dhuunfaa kiyyaanan waanii kana jalqaba. Booda garuu tajaajila
Tajaajilli kan ebaluuti jedhamu. Warreen mana lubummaa Oromiyaa keessa jiranis, warreen waldaalee keessa jiranis, warreen barattoota sanbataa ta'anis hundi itti hirmaatanii aktiivistoonni hayyoonni Oromoo qaamoleen mootummaa hundi irratti hirmaataniitoo duula kana galmaan ga'uu danda'anii jiru. Egaa dhugaa dubbachuudhaaf dhimmi alaabaa beezii kitaaba qulqulluun qabu, beezii dogmaa mana kiristaanaa qabu, beezii hafuuraa waan qabu, beezii siyaasaa yoo ta'e malee jechuudha. Kanaaf wanni kun maaliidhaaf uummata wal lolchiisa? Sababa kanaan Oromoo hedduu dhabneera. Amanaan hedduu mana kiristaanaatti baqateera. Adoo dhimmi kun dhimma Oromoo irratti qofa mul'atu otoo hin ta'in uummattoota kibbaa biratti Somaalees, Afaaris gaafa adeemu, Gaambeellaas, Beenishaangul Gumuuzis gaafa adeemu dhimmi kun iishuudha. Kanaaf akka alaabaattis alaabaan amma mana kiristaanaa keessatti mirmirmafaa jiru Itoophiyaan yeroon ittiin bulte hin jiru. Yeroo mootummaa ce'umsaa qofadha alaabaa akkasitti kan bulte malee seenaa biyyattii kana keessatti Minilikis haa ta'u, Tewoodroosis haa ta'u, Hayilasillaasiis haa ta'u mootonni kamuu alaabaa kanaan waaqatti yemmuu isaan socho'an hin mul'anne. Kanaaf maalirraa kaaneeti? Amantiin keenya kallachi keenya fannoo isaatti amannaa. Humni keenya isadha. Nutoo fayyinsa gooftaa Yesuus Kiristoositti amannaa. Maalirraa kaaneetu bifa kanaan halluu kanaan of ibsina. Halluun kun immoo erga wal lolchiisee mana kiristaanaa keessatti maaliif akka tolchaatti tajaajila? Ba'eetoo manni kiristaanaa kanarraa bilisoomte hundi lafa hongeela qofa lallabuu qabdi yaada jedhurraa kaaneeti. Kanaaf miti alaabaa kana duuba siyaasa baay'eetu jira. Imbaasa siyaasatu jira. Fedha baay'eetu jira. Fedha fuudhaanotaatu jira. Fedha mootota duriitu jira. Fedhiin kun immoo mana kiristaanaa keessatti dhuguun qabu. Manni kiristaanaa kan hundaa waan taateef embaasiin siyaasaa mana kiristaanaa keessatti diigamuu qaba yaada jedhuun. Duulli kun kan maal nafu? Feeziin inni lammataa itti fufa. Facebook irratti kan beeksifnu ta'a. Feeziin lammataa maal ta'a embaasii siyaasaa diiguudhaaf. Waajjirri carqii qofa miti. Qalamni mana kiristaanaa irra jiru ba'uu qaba ammas. Qalamni maqaama irra jiru, qalamni kabaroo irra jiru, qalamni meeshaalee qulqulluu mana kiristaanaa keessa jiru ammas qalamni alaabaa kana guutumaan guututti ba'uu qaban hojii keenyadha. Ayyaana kana booda immoo sirratti cimsinee kan hojjennu ta'a. Yeeffadha ammas tuuraa irratti immoo hordoftoota amantaa Ortodoksii Itoophiyaa akkasumas addunyaa irra jiraniin ergaa bakka keessanii waan jechuu barbaadan yoo jiraate. Egaa ayyaanni kun ayyaana hunda keenyatti ilmi namaa hundi baga dhaqqabeenyidha. Akkasumas ammoo akka Itoophiyaatti ayyaanni kun UNESCOodhaan galmaa'uun isaa injifannoo guddaadha. Injifannoon kun kan dubbattoonni afaan muraasaa qofti itti gammadanii dubbattoonni afaan biroo immoo itti gaddanii miti. By the way cuuphaa keessa aadaatu jira. Eenyummaa hawaasaatu jira. Utoo ilaaltee cuuphaa keessa sabaaf sab-lammiitu jira. Kanaaf cuuphaan UNESCOodhaan galmaa'e yoo jedhamu shoorri Oromoo kana keessatti shoora guddaadha. Keessattuu Oromoo tuulamaatiif keessattuu Oromoo Ortodoks ta'eetoo jiraatuuf ayyaanni cuuphaa calaqqii eenyummaa isaati. Aadaa isaatiitu galmaa'ee fudhatama argateef. Kanaaf gumaachi keenya olaanaadha. Gama tokkoon irreecha galmeessifannee amma immoo cuuphaan yoo nuuf galmoo injifannoon keenya dachaadha jechuun ni danda'ama. Kanaaf ayyaanni kan milkii, kan gammachuu, kan badhaadhinaa nuuf haa ta'u. Hayyee ulfaadha hojii gaggeessaa kan barreessaa mana lubummaa Oromiyaa barsiisaa Haayile Mikaa'el Taddasee yaada nuuf laattaniif guddaa ulfaadha. Galatoomaa isinillee.